In boyne radia. Ya kana dia. Maatu simbochi sakara biraya tani hojjettani dalagattani. Achin gugubde disa maalla nunga sitti gugubde mamana rawde. Ani dute malgo kanile ajjedani kudu. Akkana kontoraataan fidanii ilmaan Oromoo kana sipoochisaa jiran. Wallahi azimee hedduu dallala seera alaatiin fidanii kontoraata jedhanii kana booyaa jiran. Yaa jireenya biyya keenya dhugaa waaqa dubbachuuf jechuudha. Yeroo biyya taa'anii waanuma bakka hojiin lafaatii akkuma dhufaniin hojii galanitti fakkaata dhaloota keenyatti. Gaafa as ga'an garuu rakkinni isaa dhugaa hamma dubbataniin oli sammuu namaan oli jechuudha. Dhugaa akkuma jalqaba viidiyoo kana irratti argitanii. Obboloonni keenya kun akkuma nama tokko hojjedheen jijjiiramaa naman ta'a nan hojjetadha adduma hiriyoonni koo ga'an nan ga'a jedhanii biyyaa ba'anii. Ergas ga'anii booddee immoo jechuudha akkuma jalqaba irratti viidiyoo kana argitanii kan isaan dhufan hojii fi garuu immoo hojii otoo hin galiin kontiraataan dhufanii. Hojii malee taa'u jechuudha. Bo'uuf miti kan isaan dhufan garuu hojjetachuufi. Dhugaa baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha. Jireenyi biyya keenyaa kun yeroo teenyetti yaadnu bakka baay'eema tokko ulfaata jechuudha. Dhugaa waaqa dubbachuufi. Baay'ee tokko garaa nama nyaatu ijoolleen kun. Tarii ijoolleen kun kan isaan dhufan hojjetannee yookiin of jijjiirraa maatii keenya jijjiirra jedhanii kan isaan biyyaa ba'anii. Garuu as keessatti dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko yeroo akka kanatti biyya ormaa keessatti imimmaan akkasii buusanii boo'anii baay'ee tokko nama gaddisiisu baay'ee tokko namatti ulfaata. Maatiin gaafa manaa baasan jechuudha. Yookiin horii gurguranii yookiin lafa gurguranii yookiin maal jedhaniiti kan isaanii gara biyya kanaatti ergan jechuudha. Garuu immoo haa ta'uti garuu dhugaa dubbachuuf nan hojjetadha jedhanii as ga'anii yeroo hojii malee guyyaa ani dhugaa dubbachuufi otoo anaatiin jedha. Hojii malee ji'a tokko mitiiti torbee tokko otoo taa'inaan jedhanii amma akkanatti ulfaatu ani hin beeku. Sababii isaa kanan biyyaa ba'ee fi hojiif malee yookiis immoo biiroo taa'ee yookiis immoo hojii dhabduu ta'ee taa'uu waan hin barbaanneef jechuudha. Kanaafiyyuu amma dhaloonni kun tarii maallaqni isaan ittiin dhufan illee liqii ta'uu danda'a. Akkasumas illee namni biyya keenyaa haraaxaa walitti kennaa haraaxaa fuudhaniis ta'uu danda'a yookiin immoo horii isaanii kan abbaan isaanii ittiin qotatan kan haati isaanii elmattu jalaa gurguranii dhufanii gaafa as ga'an hojii malee gaafa taa'anii hammam akka namatti dhaga'amu jechuudha. Dhugaa dubbachuu baay'ee tokko ulfaata. Egaa maal godhuuti miti waaqayyo bichaanii biyya keenyallee haa gargaaru. Maaliif biyyi keenya otoo nagaa taatee biyyi keenya otoo jireenyi qaala'insi jireenyaa otoo akka kanatti waddaduu dhabaate jechuudha. Dhaloonni biyyaatiin ba'anii garuu maal godhu jireenyi immoo waan baay'ee nama gooti waan ta'eef tarii ijoolleen kun barnoota isaanii addaan kutanii yookiin inni kaan daa'ima qabaa inni kaan immoo barnoota isaa dhiisaa inni kaan immoo bakka jireenya hundumaa keessaa dhiisee bakka hojjeta dheenan jijjiirama. Anis akkuma nama tokko jedhe gaafa biyyaa bahee as ga'ee akka kanatti rakkinnee fi dararamni akka kanaa yeroo irra ga'u dhugaa waaqa dubbachuu baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha. Baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Keessumatti daldaalonni biyya keenya keessaa jechuudha. Dhugaa bineensuma caakkaa ta'anii. Bineensa caakkaayyuu wayyaa amma yeroo kanatti jechuudha. Bineensi caakkaayyuu ilaallatee nyaata. Dhugaa waaqa. Daldaalonni kan isaan barbaadanii ammaaf ammatti birrii isaanii fudhachuu qofa jechuudha. Birrii isaanii qofa kan isaan laalanii birrii isaanii ishee har'a borsaa isaanii seentu malee waa biraa nama biraa hin laalanii jechuudha. Dhugaa waaqa dubbachuuf har'a gara biyya Arabaa dhufuuf jechuudha. Birrii meeqa akka nama gaafatu baay'ee tokko ulfaata dhugaa. Maaliif duratti birrii 10,000 birrii 20,000 30,000 iyyuu reefi. Kan inni gale malee duratti jechuudha kan ittiin deeman birrii isaa xiqqoodha jechuudha. Birrii xiqqoodhaanidha kan dhufamu jechuudha. Amma garuu birrii 100,000 yeroo siniin jedhu namni afaan hin beekne birrii 100,000 ol kanfalee gaafa biyya Arabaa dhufu mee maaltu namatti dhaga'ama dhugaa waaqa. Birrii 100,000 jechuun biyya keenya keessatti qotee bulaa biratti birriin 100,000 jechuun baay'ee tokko ulfaataadha dhugaa waaqa. Maaliif uni warra har'a hojjetannee argannuutti qallaalii ta'uu danda'a.
xiqqoo nutti fakkaachuu danda'a. Garuu qotee bulaa biratti birriin 100 nama harka qalleessa ta'e tokko biratti kun waa guddaadha jechuudha. Maaliif yookiin sangoota cimdii tokko yoo qabaate gurguree yoo wanni jedhe irraan kan hafe homaa tokko jechuudha. Birriin 100 qotee bulaa biratti baay'ee tokko ulfaata, baay'ee tokko baay'eedha jechuudha. Egaa maal goona waaqayyo jireenya biyya keenyaa akkuma duriitti nuuf haa deebisu. Maaliif qaala'insi jireenyaa otoo hin jiraanne wanti hundumtuu akka kanatti dhalootatti hin jabaatu jechuudha. Kana jechuun barbaada. Egaa akkuma argitan dhaloonni kun akkan isaan biyyaa ba'aniif hojiidha. Dhugaa dubbachuuf garuu ani dhugaa maaliif hojiin dhabamee jedhee hin faradu. Maaliif sababii isaa namni biyya keenya keessatti ani yeroon taa'etti yaadu yeroo miidiyaa irratti ilaalu biyyumatti iyyuu namni waan hafe wayii natti fakkaatu dhugaa waaqa dubbachuuf jechuudha. Biyyumatti waan namni hafe ijoollumti baqa namnumti iyyuu barachaa jiraayyuu yerootti hin taa'e jedhee taa'ee yaadutu jira jechuudha. Sababii isaa maaliif hin jedha namni jechuudha buqqa'ee akkuma jirutti inni baratu barumsa isaa dhiisee inni baratee eebbifame barumsa isaa eebbifame sana dhiisee yeroo biyya ormaa dhufutu jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ani mucaa tokkotu barana eebbifamte jechuudha. Barana eebbifamteetu ani biyya arabaa dhufuun barbaada na gargaarii naan jette. Nan kolfes ta'e hin beeku. Maaliif har'a barattee iddoo guddaa geesseetti jedhanii abdatama. Har'a garuu deebitee gaafa biyya arabaan dhufaatii na gargaare. Dhugaa waaqa dubbachuuf nama tokkoyyuu miti. Nama 2-3 kan naan jedhe jechuudha. Maaliif barataniiru akka nama tokkootti yeroo isaanii itti fixaniiru, umurii isaanii itti fixaniiru, garuu har'a eebbifamanii baratanii maal godhare maali faayidaansaa yoo hojii tokko hin arganne, yoo faayidaa tokko hin arganne barachuun maali faayidaansaa? Dhugaa dubbachuuf maqaa ofii barachuun gaariidha. Baqa kan kanarraa fi erga baratanii boru ittiin fayyadaman ta'e maal inni bu'amti barnoota dhugaa dubbachuuf jechuudha. Har'a garuu as dhufanii hojjechuun fakkeenyaaf akka amma nuti har'a asitti adagaa meeqa arginee jiraannu otoo barattoonni kun dhufanii adagaa kana danda'u amma ani dhugaa anaan gaaffii kanatti ta'u isa kanadha jechuudha. Otoo barnoota sanarraa dhiisee barnoota kana xumuranii otoo gara biyya arabaa kana dhufanii dhugumatti danda'anii hojjetu jedhee hin yaadoni. Maaliif hin ulfaata dhugaa dubbachuuf nama barataa ta'etti hojiin gola ormaa kun baay'ee ulfaataadha. Garuu nama maatii biratti hojii hojjechaa guddatee fi qallaaliidha garuu jechuudha. Kanaafiyyuu amma dhaloonni kun yookiin barnoota isaanii dhiisanii illee dhufan ta'uu danda'a. Tarii xumuranis dhufan ta'uu danda'a. Yeroo akka kanatti as ga'anii akka kanatti bu'an dhugaa waaqa dubbachuu baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha. Baay'ee tokko dhugaa garaa nama nyaata. Kanii nuti amma warra asirratti ol ba'anii kunoo namni argee viidiyoo waraabee gadi dhiisu kana bichaadha kan nuti arginu malee jechuudha. Kan dhoksaatti kanaa ol miidhamu mudachaa kanaa oltu jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf kanaa ol baay'eetu jira kan miidhamaa jiru dhoksaatti. Otoo namni hin argiin, otoo maatiin dubbisiin, otoo maallaqa hin argatiin, otoo hin nyaatiin dhugaa dubbachuuf kan miidhamaa jiran baay'eetu jiru. Keessumatti biyya Saawudii keessatti jechuudha. Baay'ee tokko dhugaa waaqa jiraata, baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Ani yeroon taa'etti yaadu hin dhufiinaa yoo jedhanii nama keenyaanii ijoollee keenyaan hin dhufiinaa lakkii jireenyi asii kun ulfaataadha gaafa sin jettaniitti himtanii yookiin akka waan sin goomattaniif itti fakkaata. Akka waan namni goomatee itti fakkaata nama keenyatti jechuudha. Ijoolleen keenya akka kanatti nama fudhatu. Ani yeroo baay'ee yeroo namatti himu jireenyi biyya kanaayyuu jireenya salphaatti itti jiraatan miti. Jireenya baay'ee ulfaatudha. Akka yeroo baratanii miti. Akka yeroo maatii bira jiranii miti jedhee yeroo nan itti himu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf namoonni tokko akka waan goomiidhaaf namni jedheetti kan fudhatu baay'eetu jira jechuudha. Dhugaa. Baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Duratti gaafa biyya arabaa dhufanii mana tokko galtee yoo manni tokko namaaf hin mijanne ta'e jijjiirrachuun hin danda'ama. Dhugaa yoo hojiinis namatti baay'ate yoo haalli amala isaanis namaa ta'uu dide namni bakka hojii jijjiirratee hojjetatee waan meeqa godhata. Garuu inni ammaa kun mana tokko galte taanaan yoo du'allee ta'e achumatti.
yoo jireenyallee ta'e achumatti. Ani maaliif akka ta'e gaaffii natti ta'aa jira dhugaa waaqa dubbachuuf jechuudha. Baay'ee tokko garaa nama nyaatanii bara kanaa akkuma jireenyi biyya keenyatti jabaattee biyya ormaallee dhaloota keenyatti baay'ee jabaattee jechuudha. Dhugaa baay'ee tokko ulfaata. Egaa maal godhuu miti waaqayyo bichaanii nageenya isaa biyya keenyaaf yoo buuse dhaloonni biyya keenya keessatti illee hojjetatee jiraachuu hin danda'a. Maaliif asitti hojjetatanii maallaqa qabaatanii yoo fakkeenyaaf galanii jechuudha. Galanii waa tokko godhachuu yoo danda'anidha. Amma baay'een dhalootayyuu hin hojjetatu mana ijaarratu manni isaanii jalaa diigama. Hin hojjetatu waa tokko godhatu harki isaanii duwwaa. Hin hojjetatu waa tokko godhatu galanii gaafa jireenya jalqabna gaafa jedhan immoo baqa uumaa tokko dhugaa waaqaan maaliif akka ta'e hin beeku. Dhaloonni keenya baay'een keenya karoora fa'aa dhabuutu nu nyaata jechuudha. Maaliif har'a birrii 100 otoo achitti kanfallee dhufuu dhiifne otoo birrii 100 kana dhugaa maaliif waliin dhageenyu malee otoo birrii 100 kanaanii har'a mana bunaa tokko otoo banatanii dhugaa inuma jiraatama jechuudha. Jireenya siqaayii biyya ormaa kanarraa jireenya akka kanatti rakkatanii jiraatan kanarra utoo achi taa'anii akka kanatti hojjetatanii maaliif maatii ofii argaa sammuu ofii boqochiisaa asitti waan meeqa fakkeenyaaf maallaqa argachuu keenya ilaalla malee kan nu miidhu baay'eetu jira jechuudha. Maatii yaaduun hin jira waan meeqatu jira jechuudha. Dhugaa waaqa baay'ee tokko ulfaata. Dhaloota kana waaqayyoo bakka hojii isaanii faalaatu malee hin ulfaata as ga'anii harka duwwaa deebi'anii galuunis hin jira. Isa kanallee waaqayyo dhaloota keenyaa oolchu maaliif jennaan maallaqa guddaa akka kanaa baasanii dhufanii deebi'anii gara biyyaa gaafa galanillee baay'ee tokko ulfaataadha. Baay'ee tokko garaa nama nyaata jechuudha. Egaa waaqayyo bichaan hundumayyuu haa gargaaru. Isa rakkates rakkina keessaa waaqayyo isaan haa baasu. Isa haala hundumaa keessatti iyyuu abdii kutate waaqayyo abdii isaaniif haa ta'u. Inni akkasii baay'ee tokko ulfaata. Otoo dhaloonni keenya gara biyya hambaa kana otoo dhufuu baatanii amma yeroo kanatti ani hawwiin gosa kana garuu immoo waliin dhageenyu namni nama dhaga'u jechuudha. Innaa akkasii isiniin jedha hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa warroonni mana kanaaf haaraa taatanii subscribe like share gochuu hin dagatinaa. Maatii kiyya naaf ta'a akkasumas yaadaaf qeeqa qabdan commenti jalatti naaf kaa'aa isiniin jedha. Egaa yaadniif qeeqni keessan nu barbaachisa. Maaliif wanta dogoggorre sirreeffadha yoo jettan akkasumas sirreeffadha. Akkasumas immoo wanta beektanirraa na gorsaa kana yoo adeemte jabaatte kun bareedaadha yoo jettanis yaada keessanis anis nan fudhadhaan isiniin jedha. Galatoomaa hundumti keessaniyyuu jabaadhaahi waaqayyo guyyaa qaba waan hundumaa keessattuun isiniin jedha. Waaqayyo hunduma keenya iyyuu haa gargaaru. Hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti turtii gaarii naaf qabaadhaa. Bye.